Efreem qulqulluun kan barreesse guyyaa jimaataa kan kadhatamu galata deessuu Waaqaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam. Ati dubartoota keessaa adda taatee kan eebbifamtedha. Firiin garaa keetiis kan eebbifamedha. Mudaa tokko malee Waaqa kan deesse yaa dubaroo Maariyaam, aduun dhugaa si keessaa nuuf ba'ee gooftaan nuuf dhalate arjummaa kochoo yookiin kaattuu isaatiin ofitti nu dhiyeesse inni nu uumeeraati. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Waaqa kan deesse giiftii keenya haadha ifaa waan taateef siin qofa ulfinaa fi galataan si kabajna. Kan eebbifamte yaa dubaroo Maariyaam, ati ergamoota samii ni caalta. Ijoollee addaa hundumaas ni caalta. Uumama hundumaa ni caalta. Kan si fakkaatu hin jiru. Ulfina kee dubbachuun kan danda'amu eenyudha? Gooftaan kirubeelii fi suraafel irra bulee jiraatu dhufee garaa gadameessa kee keessa waan buleef, yaa Maariyaam ergamoonni si kabaju, suraafelis si galateeffatu. Nama kan jaallatu inni ofitti nu simate, galannii fi ulfinni kan isaaf ta'u, du'a keenya fudhatee jireenya isaa nuuf kenne. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Gooftaa kan deesse abdii qulqulloota dubaroo Maariyaam, ati kan eebbifamtedha. Firiin garaa gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Addunyaa kana dura kan ture inni nama ta'ee sirraa kan dhalate, foon keenya uffatee hafuura qulqulluus nuuf kenne, baay'ina arjummaa isaatiif fakkaatota isaa nu taasise. Ulfinaa fi kennaa kan fudhatan dubartoota hedduu irraa ati ni caalta. Yaa Maariyaam Waaqa kan deesse, ati magaalaa xiqqoo Waaqayyo aanga'oon si keessa buleeti. Gooftaa kirubeelii fi suraafel irraa jiraatu harka keetti baatte, baay'ina arjummaa isaatiin uumamaa foonii hundumaa kan jiraachisu inni harma kee hodhee. Kunis hundumaa kan fayyisu Waaqa keenyadha. Bara baraaf nu eegaa, akka isaaf sagannuu fi galateeffannuuf inni nu uumeera. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Dubaroo Maariyaam bultoo urgooftuu fi burqaa bishaan jireenyaati. Firiin garaa gadameessa ishee nama hundumaa fayyiseera. Abaarsa keenyas nurraa balleessee, nu gidduuttis ta'ee fannoo isaatiin nu araarse. Du'aa ka'umsa adda ta'eenis lammaffaa nama gara gannataatti deebise. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Qulqulleettiin dubaroo Maariyaam kan amanamteef Waaqas kan deessedha. Dhala namaafis dhiifama kan kennitudha, kan kadhattudha. Cubbuu keenya akka nuu dhiisuuf gara ilma kee Kiristoositti nuuf kadhadhu. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Mana qulqullummaa keessatti dubaroon Maariyaam dhageessiste. Ergamichi yaa dubaroo Maariyaam nagaan siif haa ta'u jedhee kabajee kanatti himeen alatti waan ani beeku akka hin qabne Waaqayyo ni beeka jettee dubbatti ture. Kan hin danda'amne dandeesse, kan hin daangeffamnee fi homtuu isa daangessuu kan hin dandeenye garaa gadameessa keetti daangessite. Kennaan kan guutamte galanni kee ni baay'ata. Ulfinni kee hanganan jedhamoo. Bultoo jecha abbaa taateetta, gartuu kiristaanotaa kan walitti qabduu fi fayyisaa kan ta'an Sillaaseef sagaduu kan barsiistuu fi golgaa guddaa utubaa ibiddaa Museen argisedha. Innis dhufee garaa gadameessa keessa kan bule ilma Waaqayyoodha. Gooftaa samii fi lafa uumeef bultoo taate, ji'a 9 garaatti gadameessatti isa baattee, samii fi lafti kan isa hin daangesneef kan amanamtesidha. Lafaa gara samiitti ol ba'uuf riqaa taate, ifni kee ifa aduu ni caala. Qulqulloonni gammachuu guddaadhaan urjii kan argan, sirraa nama kan ta'e bahi biiftuusidha. Innis dhiphinaa fi ciniinsuudhaan akka deessuuf Hewaanitti kan murteessedha. Yaa Maariyaam ati garuu sagalee ayyaanaan kan guutamte gammadi jedhu dhaga'uudhaan dhufee kan nu fayyise mootii hundumaa kan ta'e nuuf deesse. Innis abbaa dhiifamaa fi nama kan jaallatudha. Kanaafuu yaa Maariyaam ati kan eebbifamtedha. Firiin garaa gadameessa keetti kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyo jinjira hojjechaa. Akkuma ergamaan Gabriel si galateeffate si galateeffannaa. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubaroo Maariyaamiif
ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.